mee daawwattoota keenyaa wal bara. Ani Biraanuu Raggaasan jedhama. Isinis ulfaadha waan naaf feertaniif. Akkamidha jechuun sabni akka eegdanitti isin argameera sabni aartisaa jajjabeeffachaa jira. Baay'een anan eegee olittan arge baay'ee bareeda, baay'ee cimaadha. Hojjetameera jedhee yaada. Kana dura fiilmii ilaaltanis beektuu irrattis hirmaattanii beektuu akkamii wal madaala kan caalaa dhufudha moo kana gadedha kan ture? Namni hojii tokko gaafa hojjetu hancalqabaa sanirra fooyyessaa deema. Kanaafuu wal madaala ta'ullee kun immoo akka koomadiititti hojjenne waan ta'eef anis akka calqabaa koomadii anaaf calqaba jechuudha. Kanaafuu akkuma argite isinuma faana bashannanaa kolfaa turre kana fakkaata. Yeroo baay'ee jechamni tokko jira fiilmiin Oromoo hin jiru Oromoon fiilmii hin qabudha kan jedhamu kanarratti jecha qabduu fi warra akkana jedhaniif. Oromoon fiilmii qaba hoom hojjetee fixe ganaan tuqamne iyyuu ganaadhaan tuqamne warri hin qaban jedhanii dhufanii ilaaluu danda'an. Daayiriktaroonni keenya maal akka fakkaatan kaameraamaaniin keenya qulqullinaan akka isaan caaluu danda'an dhufanii ilaaluu danda'anii kun waan argitan isinis kaameraamaanota ilaaltanii kaameraa akkamiitiin akka hojjetame qulqullina akkamiitiin akka hojjetame sagaleensaa saawundiinsaa akka ittiin hojjetame ilaaluu danda'e kanuma wanti jennu an biraa maal jennaan. Ulfaadha kana caalatti aartiin Oromoo sadarkaa guddaarraa akka ga'uu fi barri isaanis ta'e hawaasni gahee isaa baachuu akkamitti danda'a jettanii yaaddu? Aartiin Oromoo kana caalaa akka tarkaanfatu akka guddatu hundumtuu gahee qaba waan ta'eef xinnaa guddaan jennu hundumtuu laaluudha daawwachuudha gaafa dhufanii daawwatan kanuma jajjabeessu jechuudha. Inni biraa immoo gaafa ispoonsara gaafachuudha fi dhaabbata isaanii gaafa deemnu nam barreessan tokko kan immoo piroodus kan godhe namni suni gaafa dhaabbata tokko deemu namni keenya akka kadhaatitti odoon ulaaluu baate maaliif tokkoffaa dhaabbanni isaa hin beeksifamaa fi nus immoo maallaqa inni ispoonsara nuuf godhu saniin fiilmii kanatti taatota kaameraadhaaf meeshaa adda addaatitti kaffaltiin raawwatama. Inni kun immoo namoonni hubannoo qabaatanii baasitti lakkaawwama waan ta'e nagayeedhaaf maalidha. Kana immoo mootummaan irraa buusaa akka nu beeknutti kana uummanni keenya kana nu banne natti fakkaata. Baay'een fayyadamuu garuu isaantu fayyadamaa nusi fayyadamna. Maaliif walumaani Oromoon kun aartiin Oromoo akka dagaagu akka guddatu kana caalaa akka deemu gochuu kan qabu uummata keenya. Ani hin qabne laaluudhaan gaafa eebbaa gaafa akka sinimaa keessatti dhiyaate laalee kunis tarkaanfachiisuu danda'a. Kana jedhee yaada. Gaaffii koo fayyamama waan taataniif ulfaadha. Atis ulfaadhu atis waan akkasitti waan gaarii kana akka kaasnu nu taasisteef isinis ulfaadha jechuun barbaada. Galatoomaa.